Welcome. This one is the measure of dispersion, part 2 of chapter 3, statics. So today we'll deal about this measure of central tendency. I'm hoping that you are getting very important knowledge from this statics tutorial. So if you are a newcomer for our channels, please don't forget to subscribe and be a membership for our channels. If you are the members and already an existing members, please make the like button for our tutorial video so as to get a large coverage. So the result work funera arra party lamma boqonna sadafa measure of dispersion measure walillalla yero darbe why qonna sadafa measure of central tendency kanneen akka mean, median, mode, arithmetic mean, harmonic mean, geometric mean, weighted mean jecha واحد لاليرا aramo measure of dispersion kanneen akka standard deviation, variance, coefficient of variation kanneen jedhaman laalla jechuudha. So warroonni channel keenya farraatatan subscribe gochuu miseensummaa keessan cimsaa, warroonni immoo channel keenyaaf miseensa taatan videoon kun bakka namoota hedduu bira akka qaqqabu like gochuun comment keessan immoo comment jalatti kaa'uudhaan waliin haasa'uu jenna. Kallattimaan gara tutoriitti seena. So this measure of meaning in the definition of dispersion. So definition, the scatter or spread of items of a distribution is known as dispersion or variation. So scattering or distribution kan move of item of this is known as dispersion or distribution jannani. So in other orders, the degree to which the numerical data tend to spread about an average value is called dispersion or variation of the data. So this one is what I mean by dispersion in short. So the measure of dispersion are statistical measure which provides a way of measuring the extent in which data are dispersed or spread out. So this measurement tells us how the data can be dispersed or how the data can be correlated to the mean. Kanaaf daataan tokko hammam garaagarummaa qaba yookaan immoo hammam gara jiddu galeessa yookaan gara miinitti dhiyaatee argama kan jedhu saayinsii qo'atu kanaan measure of dispersion jennaan. So since the measure of dispersion give an average of the difference of various items from an average, they are also called average of the second order jennaan jechuudha. There is an absolute and the relative measure of dispersion are there. The measure of dispersion which are expressed in terms of original unit of a series are termed as an absolute measure, such as the measure are not suitable for comparing the variability of two distributions which are expressed in different unit of measurement and a different average size. Kanaaf measure of dispersion kana absolute dispersion, the relative dispersion jennee bakka lamatti qooduu dandeenya. Absolute dispersion kan jennuun if the dispersion which are expressed in terms of original unit of the series yookaan immoo measurement unit of measurement sanaan yookaan data series sanaan kan keenya ta'e we say that an absolute dispersion. Relative dispersion are ratio or percentage of the measure of absolute dispersion to an appropriate measure of central tendency and are thus pure numbers independent of the unit of measurement. Kanaaf inni kun immoo ratio yookaan immoo percentage isa absolute dispersion isaaniiti jechuudha. So isa kana gaafa ibsinu unitiin series fayyadamu asitti fayyadamuu dhabuu dandeenya. So it is independent of the unit of measurement wanni jennuuf kanaaf jechuudha. So for comparing the variability of two distributions, even if they are measured in the same unit, we compute the relative measure of dispersion instead of absolute dispersion. So we are mainly measure what or compute the relative dispersion rather than the absolute one. So let's see one by one types of dispersion. So actually we have various measure of dispersion. The most commonly used dispersion are range and the relative range, quartile deviation and the coefficient of quartile deviation, mean deviation, coefficient of mean deviation, standard deviation and the coefficient of variation including variance. They are generally types of measure of dispersion. Kana measure of dispersion kanneen jedhaman kanneen akka range, relative range, quartile deviation,
coefficient of quartile deviation, mean deviation, coefficient of mean deviation, standard deviation, coefficient of variation, and the variance. Isaan kana types of measure of dispersion jennaan jechuudha. Measure of dispersion. So when it comes to range, range is simply the measure of dispersion or scatter that is easy to compute and easily understood by anyone. So it is range. So the range for a set of ungrouped data is the difference between the largest and the smallest value in the data set. Kanaaf variability yookaan immoo measurement qabnu keessaa guddicha hir'isuu xiqqichaa range arganna jechuudha. Range kanaan immoo grouped for grouped data for a grouped data jennee bakka lamatti qooduu ni dandeenya jechuudha. Therefore, larger value minus smaller value gabaabuma range jennaan jechuudha. So the range for the frequency distribution or grouped data is the difference between the upper boundary of the highest class and the lower boundary of the lowest class. Daataan kee grouped data yoo ta'e yookaan immoo frequency distribution kan qabaatu yoo ta'e range garaagarummaa upper class boundary fi lower class boundary ta'a jechuudha. Main advantage fi disadvantage in isaa maini merit and demerit of range. Advantage in isaa yookaan merit of range one is highly rigidly defined. It is easy to calculate and simple to understand. Inni kun faayidaa isaati. Demerit in isaa it is not based on all observation. It is highly affected by extreme observation. It is affected by fluctuation in sampling. It is not liable to further algebraic treatment. It cannot be computed in the case of open-ended distribution. And it is very sensitive to the size of the sample. So, isaan kunniin garaagarummaa amannoo disadvantage yookaan immoo disadvantage of range dha jechuudha. Fakkeenyaaf it is not based on observation. Observation hunda irratti hin hundaa'u. Maaliif highest fi lowest irratti waan hundaa'uuf jechuudha. Is highly affected by extreme observation. Extreme observationiidhaan affect ta'uu danda'a. And the fluctuation in sample also affects gochuu danda'a range. And it is not liable to further algebraic treatment, cannot be computed in case of open-ended distribution as well as very sensitive to the size of the sample. Isaan kunniin the demerit or the disadvantage of range jennaan jechuudha. When it comes to the relative range, it is also called coefficient of range and given by the formula relative range is equal to L minus S over L plus S, or in short range over L plus S, largest plus smallest, that is known as coefficient of range or range. For example, if the range and the relative range of the series are 4 and 0.5 respectively, then what is the value of smallest observation and the largest observation? Kanaaf range tu kennameera, relative range nis tu kennameera. Kanaaf smallest value fi largest value barbaadu nun dhibu jechuudha. Formula kana fayyadamnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf ishee kana fakkeenyaaf 0 point something nu kennamteerti, range nis tu kennameera, largest plus s jennee cross goonee argachuu dandeenya jechuudha. Like this, r is equal to 4 is equal to L minus S afuridha. R is equal to 0 point something, so L plus S is equal to 60. So linear equation arganneerra. Linear equation kanarra we can solve the value of this one. Salmantaanis equation waan ta'eef lamaan keessa tokko hin balleessina. 2y of L is equal to 4 plus 20, that is 20 ta 20 over 2 10 tachu L in keenya 20 ta'e taanaan S in keenya mogabamatti meeqa akka ta'e argachuun nu dhibu. The other one is quartile deviation or semi interquartile deviation jennaani karaa biraatiin. So the interquartile range is the difference between the third quartile and the first quartile of the sets of item. Then the semi interquartile range is half of the interquartile range. Enough. Simply interquartile range jechuun Q3 minus Q1 gaafa ta'u, semi interquartile immoo half of Q3 minus Q2 kana ta'a jechuudha. So for this formula kana kallattii man fayyadamuudhaan semi interquartile fi quartile division argachuu ni dandeenya jechuudha. Quartile division argachuu ni dandeenya. So coefficient of quartile division CD is equivalent to Q3 minus Q1 over 2 over Q3 plus Q1 over 2. So generally gaafa wanta naa godhu lama lamaan baduuf Q3 minus Q1 over Q2 plus Q3 plus Q2 asirratti correction fudhachuu dandeessu. Q3 no kun asirratti Q3 plus Q1 ta'a. So to give the average amount by which the two quartile differ from the median. Isa kana nutti himaa jechuudha.
coefficient of the quartile deviation in gabaabumatti when nuti himu the amount by which the two quartile differ from the median. So asitti example when kennameera quartile deviation and the coefficient for the following data jedha. So value isaa nu kennameera, frequency isaa nu kennameera, cumulative frequency isaas nu bifa kanaan nu kennameera. Kanarra hundaa'uudhaan in the previous chapter we have obtained about the value of all the quartile Q1, Q2, Q3 argachuu dandeenya. Chapter lammaffaa paartii tokkoffaa irratti ilaalleerra kan akkamitti calculate akka goonu sana booda Q is equal Q3 minus over Q1 minus over 2 jennee bifa kanaan value isaa argachuu dandeenya. Coefficient isaas akkuma reefu jenne sana lakkoofsa kana bakka buusuutiin gatii arganna. So remark QD and the CQD include only the middle 15% of the observation. So the two quartile that is Q3 and Q1 are equidistant from the median. Symbolically, this median minus Q1 equivalent to Q3 minus median touch. So almost they are equidistant. So 50-50% irratti waan argamaniif bifa kanaan is compute gochuu ni dandeenya jechuudha. Mean deviation or the mean deviation of the sets of item is defined as the arithmetic mean of the value of the absolute deviation from the given average. So depending upon the type of average used, we have different mean deviation. So mean deviation jechuun set of items defined as an arithmetic mean of the value of the absolute deviation from the average mean. So this mean deviation can be given by an absolute value of summation of xi minus xn over n tachu. So each item minus mean isaanii hiruu number of observation absolute value keessa gaafa goonu summation isaa maal ta'a? A mean deviation nu kenna jechuudha. About the mean. For the case of frequency distribution, it is given like fi absolute value of xi minus x bar over n ta'a jechuudha. N ta'a if our data is grouped data with frequency distribution yoo ta'e. So how can calculate? Step kamiin fayyadamnee calculate gochuu dandeenya? Jalqaba arithmetic mean barbaadna data nu kennameedhaaf. Inni lammaffaa the deviation of each reading from the mean. Kanaaf x minus x bar barbaadna. Then find the arithmetic mean of the deviation by ignoring the sign. Absolute value keessa waan galchinuuf ignore goona jechuudha. Minus isoo ta'e plus ta'a. Plus isoo ta'e plus mataa waan ta'eef. Maaliif absolute value of any number is positive waan ta'eef jechuudha. Then the mean deviation about the median. Median irrallees mean deviation barbaaduu hin dandeenya. Kanaaf mean deviation from median equivalent to summation of xi minus the median over n. Akkuma sana bakkuma median buusuu dhabu waan addisii biraan qabu jechuudha. Step isaa jalqaba median barbaaduudha. Garaagarummaa each variable from median qabu barbaaduudha. Sana booda arithmetic mean of the deviation walitti barbaaduudha ida'uudha jechuudha jedhamatti. Moodii irrallee barbaaduu dandeenya. Tokkuma bakkuma median kana moodii buufna. Frequency yoo jiraate immoo frequencyidhaan baay'ifnee absolute value bu'u. Keessaa baafnee walitti ida'ana jechuudha. Step isaas akkasuma wal fakkaata jechuudha. Example. The following are the number of visits made by the tail mothers to the local doctor surgery 8, 6, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 7, 4. Find the mean deviation about the mean, the median and the mode. Kanaaf moodiin eenyu kan jedhu jalqaba barbaaduu nurraa eegama. Median jechuun kan walitti hidhaane inni dhaaf yeroodha rakkoon qabu. Median jechuun immoo lakkoofsota kanneen alfaabeetikaalii xiqqaa gara guddaa egaa tartiibessinee booda even jedhamu ol jennee akkuma asiin dura ilaalle san barbaadu. Kanaaf maal jedha? The mean is simply 6. Meaning 6 jedha. Moodiin keenya immoo 5 because 5 tokko lama sadi gizee sadi sadu baay'atee mul'ate waan ta'eef moodiin keenya 5. Medianiin keenya immoo 5 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Kanaaf gatii kana erga arganne booda mean deviation from the mean, mean deviation from the mode, mean deviation from the median barbaaduun nu rakkisu jechuudha. Then take the deviation of each observation from the mean. Sana booda data keenya bifa kanaan erga arrange goone booda akkasitti mean irraa kaasne from median again mode irraa kaasuudhaan total isaa bifa kanaan arganna jechuudha. Hundi isaaniitu 14 dhufanii jiru jechuudha. So like this mean deviation from the mean equivalent to summation of xi over minus mean over n jenne n keenya 10 waan ta'eef tokko 10 walitti hidhuudhaan 10 itti afur tokko tuqaa afur arganna. From median irrallees akkasuma goone numarri tokko tuqaa afur arganna. Mode irrallees gaafa calculate goonu tokko tuqaa afur arganna. Hundi isaaniitu almost wal qixa jechuudha. Karaa adda addaatiin haa hojjennu malee resultiin nuti finne immoo hundi isaatuyyuu wal qixa ta'a jechuudha. This one is how we can calculate the mean deviation from different central tendency.
Asis gaafin biraa gaafin lamaffaan kennameera. Find the mean deviation about the mean, the median and the mode of the following distribution. This one is exercise for you guys. Maalif amma immoo frequency nu kennameera. Kanaaf frequency isaatiin hojjanna jechuudha. Kanaaf gaafa group data ta'e median akkamitti hojjanna, mean akkamitti hojjanna, mode immoo akkamitti hojjanna kan jedhu asin dura part tokkoffaarratti ilaalleerra. Kanaaf har'a immoo mean deviation gaafa frequency distribution ta'e akkamitti hojjanna. Kanaaf yeroo sana formula kana yaadachuun baay'ee murteessaadha. Ishee kana yaadachuun jechuudha. Formulaan itti fayyadamnu ishee kana jechuudha. Fi into xi minus x bar or mod over n gootanii hundaafuu miinis gaafa ta'e bakka kana miinii biiftuu, miidiyaanis gaafa ta'e miidiyaanii bakka buuftuu inni isaanii dhaabbataadha. Bifa kanaan formulaa kanaan fayyadamtanii hojjechuudha jechuudha. So this one is exercise for you guys. So the mean deviation is always a minimum about the median. The other concept is all about coefficient of mean deviation. Coefficient of mean deviation is equal to mean deviation over average about which deviation are taken. Therefore, this mean deviation from coefficient of mean deviation from the mean, coefficient of mean deviation from the median, and the coefficient of the mean deviation from the mode. Jennee bifa kanaan calculate gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf calculate the coefficient of mean deviation about the mean, median, and the mode for the data and example above. Isa jalqaba irratti hojjenne sanaaf amma immoo coefficient of mean deviation isaa hojjenna jechuudha. Kanaaf formulaan keenya kana coefficient of mean deviation from the mean equivalent to 1.4 over 6. Coefficient of mean deviation from the mode equivalent to simply 1.4 over 5. Coefficient of mean deviation from the median is equal to 1.4 over 5.5. Isaanin kanneen reef hojjennee arganneerra. Sanaaf akkas goone. The other one is the variance, the definition of variance for ungrouped data. Variance is simply the average of the square deviation of each item from the mean. So the sample variance, for example, the sample variance can be s square of the set of n sample measurement x1, x2, xn, which means x bar is the mean given by summation of xi minus x bar the whole square over n minus 1 jechuudha. Variance bifa kanaan calculate gochuu dandeenya. Summation of xi each measurement minus mean isaanii square gochuudhaan n minus 1 dhaaf gaafa irru gatiin argannu maal jedhama? Variance from the mean jedhama. Variance from the mean. So the variance for ungrouped data can be calculated like simply variance is s square. So x1 minus x bar the whole square plus x2 minus x bar the whole square plus xn minus x bar the whole square over n. Then after we have to calculate like this, where x bar is mean and s square is variance and n is number of observation. Kanaaf data nu kenname sana hunda isaatiif mean isaa erga barbaanne booda takka isaan irraa mean erga dhufne booda square goone square once and walitti dauraan number of observation kan gaafa irru gatiin nuti argannu variance for ungrouped data jechuudha. For a frequency distribution data, the variance is equal to summation of fi xi times x bar the whole square over n minus 1 jechuudha. Yoo frequency distribution ta'e oo group data ta'e jechuudha. Kun ammoo for group data frequency isaatiin baay'isuu danda'u qabna jechuudha. So the population variance, if x1, x2, xn is the whole population with mean, then the population variance is given by s square is equal to summation of xi minus x bar the whole square over n. Jannaan jechuudha. So this one is for the population variance. Actually, it is almost similar with the sort of sample variance. And if there is a frequency distribution, similarly, fi into xi minus x bar the whole square over n minus 1. Kanaaf frequency distribution qabaate taanaan frequency isaatiin baay'isuudha waan addisiin hin jiru. Kanaaf ungrouped data yoo ta'e frequency hin jiru, grouped data yoo ta'e immoo frequency dataan kuni jira jechuudha. Bifa kanaan hojjechuu danda'uu qabdu jechuudha. So the quantity x minus x bar in the above formula are the deviation of x from the mean jennaan jechuudha. Garaagarummaan x mean irraa qabu jedhama jechuudha. X minus x bar gaafa goonu. Kanaaf you can easily calculate by using this formula. Now, only good down formula is standard deviation is simply the positive square root of variance is called standard deviation.
simply variance square root keessatti gaafa galchinu gatiin argannu standard deviation jedhama. Kanaaf formula variance ni beekna. Kallattii man root keessa yookaan square root keessa gaafa galchinu gatiin argannu maayinni standard deviation jedha jechuudha. Standard deviation very important parameter which is very important for you guys. Standard deviation for ungrouped data is simply like this. For the sample standard deviation of the set of any sample measurement having x1, x2 of xn with the mean x bar is given by this one. So sample standard deviation is calculated like this. If it is population standard deviation tokkoma only asitti hambifnu n minus 1 kana n goona population gaafate population gaafate population standard deviation is equal to summation of xi minus x bar whole square over n ta gaafa sample ta'e immoo n minus 1 garaagarummaan isaa kan sample standard deviation n minus 1 qaba population standard deviation yoo ta'e garuu n ta'a jechuudha. Kana malee garaagarummaan formula irra jiru wanni biraan jiru jechuudha. The following steps are used to calculate sample variance. Find the arithmetic mean jalqaba mean barbaadna sana booda garaagarummaa each observation from the mean qabanni calculate goona. Then square of this difference jechuun x minus x bar whole square ni barbaadna. Summation isaa walitti daana. Erga walitti daani booda since the data is sample divide the number of total standard deviation square for number of observation minus 1 n minus 1 idha. Here jechuudha. Fakkeenyaaf find the variance in the standard deviation of the following data tokko 5 17 12 20. Kanaaf amma jalqaba stepping jalqabamaa inni jalqaba maal goona isaanin kanarra mean isaanii barbaadna jechuudha. Tokko iddoo 5 iddoo 17 iddoo 12 iddoo 10 hiruu 5 goona jechuudha. Erga mean arganne booda tokko hir'isuu mean 5 hir'isuu mean 17 hir'isuu mean 12 hir'isuu mean 10 hir'isuu mean gatii arganne sana square goona walitti daana sample da waan ta'eef square root keessatti galchine n minus 1 dhaaf irra jechuudha. N minus 1 kanaaf haala meaning 11 ta'a. Meaning 11 ta'a. Meaning 11 ta'a. Maaliif kana walitti daawudha waan biraan qabu. 5 iddoo 6 iddoo 23 ta'a. 23 iddoo 12 35 ta'a. 35 iddoo 10 45 ta'a. 45 hiruu 40 loko 17 tokko jata ja 23 irratti 12 35 iddoo 10 45 ta'a. So how it will put tokko akkamitti ta'e. I think it needs some modification and sana booda ishee kana xiqqoo modify gochuun baay'ee barbaachisaadha. Anyway, mean sana erga arganne booda mean sana tokko isaanirra mean erga hir'ifne square goone n minus 1 dhaaf irra kanaaf inni amma observation keenya afuriin hojjete. Afuriin waan hojjetee fi kan inni intana fide kanaaf isheen tun tokko tuqaa 5 jechuudha. Isheen tun tokko tuqaa 5 17 12 fi 10 ta'a jechuudha. Kanaaf akkas taanaan kun 22 ta'a. 22 ida'uu 17 39 ta'a. 39 ida'uu tokko tuqaa 5 40 tuqaa 5 ta'a. 40 tuqaa 5 hiruu 4 40 tuqaa 5 isa sana approximately gara 11tti fudhate jechuudha inni asirratti 11. Kanaaf inni minus 1 4 ta'e 4 irraa takka gaafnu 3 ta'a waan ta'eef akkasitti hin adeemsisa. Yeah, like this you have to get what the result. Okay. So sana booda number of observation in Kenya 5 10 12 17 ta'e frequency distribution isaa fi yookaan immoo x minus x bar square isaa gaafa barbaadnu 6 5 irrisuu 11 6 ta'a 6 baay'isuu 6 square 10 Koddoon jaata kudhan irraa 11 tokko ta'a tokko square immoo tokkoma 12 irrisuu 11 tokko square tokkoma ammas 11 irrisuu 17 5 jaata 6 square 36 gaafa walitti daanu immoo 37 kanaaf sirriidha jechuudha. Bakki nuti dogoggorre bakka kana tokkoffaadha isheen kuni 5 17 12 fi 10 ta'ee deema jechuudha daataan. Kanaaf sirrii dogoggorri hin jiru.
dogoggorri hin jiru, sorry. Kanaaf this one is the way how you have to calculate what the variance. Kanaaf standard deviation yookaan variance isaa meeqa ta'e 4.9 ta'e. Kanaaf standard deviation jechuun immoo square root of this number jechuudha. Square root of this number. Okay, your frequency distribution qabaate ho'edha. Frequency distribution yoo qabaate summation of fi xi minus x bar the whole square over n minus 1. Bifa sanaan calculate goone variance calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. So the next one is about coefficient of variation CV. So the coefficient of variation CV is defined as the ratio of standard deviation to the mean of usually expressed as this one. So standard deviation divided for mean times 100 is equal to coefficient of variation. Now standard deviation arganisana mean ida irree ibanga fabaif no coefficient of variation argan. Note that the distribution having less coefficient of variation is said to be less variable or more consistent. Jechuu dandeenya. Coefficient of variation irra kaane suggestion kana kennuu dandeenya. Distribution having less CV ta'e taanaan less variable or more consistent. Data sun almost related data dha jechuudha. Observation nuti argan yoo coefficient of variation baay'ee xiqqaa ta'e jechuudha. The other one is standard zeros scores or zero z scores. If x is the measurement from the distribution with the mean x bar and the standard deviation s, then its value in standard deviation can be given like z is equal to x minus mu over delta for the population, z is equal to x minus x bar over s for the sample. Now this one is for population, this one is for sample. This one is known as z square, z scores. So z square calculate quickly simply x minus mean over standard deviation of the population. Ishin kun standard deviation of the population jedha, ishin kun mean of population. Asitti standard deviation of sample, asitti immoo mean of sample jennee calculate gochuu dandeenya z square jechuudha. Z square. So z gives the deviation from the mean in units of standard deviation, and z gives the number of standard deviation a popular or a particular observation lay above or below the mean. It is used to compare two observation coming from different groups. Kanaaf observation lama groupii garaagaraa irraa kan qabnu yoo ta'e garaagarummaan isaan jidduu jiru maanni kan jedhu yookaan beekuudhaaf kan nu fayyadu z score yookaan immoo standard score jennaan jechuudha. Standard score. For example, two sections were given introduction to statics examination. The following information was given: value section 1 and section 2, mean of section 1, mean of section 2. Standard deviation of section 1, standard deviation of section 2. Amma isaan lamaan kana compare gochuu barbaanne kan fayyadamnu z score kana z square kana. Kanaaf student A from section 1 score 90, student B from section 2 score 95. Relatively speaking, who performs better? Eenyutu lamaan keessaa performance isaa better ta'e gaafa jennee compare gochuu barbaanne we can use what z score. So calculate the standard score of both students. Kanaaf z is equal to xa minus x bar a over sa, which equals to this like this, and z b jechuudha asitti z b is equal to xb minus x bar b over sb, that is 1. Kanaaf now we have to compare a and b, which one is more performed. Therefore, student A performed better relative to his section because of the score of student A is 2 times or 2 standard deviation above the mean score of this section, while the score of student B is only 1 standard deviation above the mean score of this section. Kanaaf amma section lamaan keessa eenyutu perform godhe kan jedhu karaa gabaabaatiin by z square kana maal gooneerra beekneerra jechuudha. Kanaaf groupii lama garaagaraa compare gochuu barbaanne kan fayyadamnu maalli z score jedhama jechuudha. The other is moment. If x is the variable that assume the values x1, x2 up to xn, then the R's moment is defined as R's moment is equal to x1 r plus x2 r plus xnr over n, or summation of xir over n times the moment. For the case of frequency distribution, you have to simply add fi xi to the power of r over n. If 1 is equal to r, it is simple arithmetically. This is called first moment. We say that's the first moment. The R's moment about the mean or R central moment is denoted by MR, which is defined as MR is equal to summation of xi minus x bar all R over n, or n minus 1 summation of xi
I n or x bar the whole r over n into n minus 1. For the case of frequency distribution, this is expressed as simply summation of fi xi x bar the whole r over n. If r is to this population variance, this is called second central moment, and if we assume n minus 1 is n, this is also called sample variance. The moments can calculate by this formula. Third one, if the r moment about any sample is defined as mr bar equivalent to xi minus a to the power of r over n, or you have to substitute like this. For the case of frequency distribution, you have to simply add fi into xi minus a to the power of r over n. This one is the way how you have to calculate the moment of different parameters. So example in asitti kennamera maal jedha, find the first two moments for the following sets of numbers 2 3 7. Find the first three central moment of the number in population 1. Then problem 1, find the third moment about the number 3 of the problem 1. Isaan kanneenif first moment, first three central moment and third moment barbaadna jechuudha. Solution, use the r's moment formula like simply summation of x and r over n gone like this. You have to get 4, then x2 moment equivalent to 2 square plus 3 square plus 7 square over 3 jenne bifa kana galgule gochuu dandeenya. Third moment gaafa jedhemmoo simply you have to use 3 square goota ammoo sana use the r's moment of central formula like this, xi minus xr the power of r over n ta'a. So m1 simply power of 1 1 1 1 of the result is 0. Gaafa m2 ta'e immoo 2 square 2 2 2 goota jechuudha power irratti. Then you have to get this one. 3 gaafa ta'e immoo you have to make cube cube cube. So by this principle you have to calculate the moment for different central moment for different parameter or observation. Therefore, use the r's moment about a, then xi minus a power of r over 8. So m3 equivalent to 2 minus 3 the whole cube. So 3 minus 3 cube, 7 minus 3 cube over n only. You have to get the third moment like this. So thank you very much. This one is the end of chapter 3. We will meet on chapter 4 maybe on the consecutive video. If you are interested with our tutorial video, please don't hesitate to like and share for your fellow friends so as to boost the knowledge of statics. Kanaaf chapter sadaffaa kanan xumurra. Chapter sadaffaan xiqqoo bal'aa fakkaata akkuma argitan kana baay'ee barbaachisaadha immoo. Kanaaf central tendency, measure of dispersion kan jedhu, mean, median, mode, variance, standard deviation, coefficient of variation, moment, decile, quartile, percentile jennee hedduu paartii tokkoffaaf lammaffaa kanatti waa hedduu akka qayyabattan abdiin qaba. Kanaaf tutoriin keenya isinitti tole taanaan hiriyoota keessaniif share gochuu, isinis like gochuu, akkasumas comment yoo qabaattan comment section jalatti nu kaa'uu hin dagatinaa. Amma paartii afuraffaa yookaan immoo unit 4 probability in the probability distribution jedhu hanga qabannee walitti nagaa isin haa tursiisu jennaan. Hunda galatoomaa jiraadha.